Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Hordoftoota fi daawwattoota fayyaa jirtu kun egaa oomisha boqqollootii barana kana fakkaata. Maashaa Allah raayyaa hedduu takka bareedaa mayirii midhaanii jechuudha. Akkasii keessa deemeetiin hedduu natti tolee isaa bara na gammachiisee isin garsiisaa jira bara. Kaajee keessatti mee warri beeytan warri haala kanatti baadiyyaatti guddattan beeytanii milaal firii waan kana ni beeytanii waan inni isin garsiisu jiru waan atarala shongore yaaniin shongorre kana midhaan kana fakkaatanii gizaa tolan ni bareedan gaa'oo yaa subhaanallah. Kana gurraachameeti mayirii magariisni kun ajaa'iba fakkaata. Akkas egaa tolte maashaa Allah tolle kana caalaa waggaa alaa galfatan beekanii beeyta. Waggaa alaa galfatan beekan rabbiin tanumaa dhabamsiisuu danda'a. Rabbi haa tolchu maashaa Allah raajaa akkana fakkaata. Kana jechuun biqilammaan tana ol deemaa jiru. Haala kanatti biitii qotatte boqqolloon tun boqqolloo bishaaniin magarte la. Mayira bishaanii mayiri abonaati amma rahmata rabbii rooba gachaa jirtii jechu keessa deemeetiin isin garsiisa gootutti kana fakkaatala. Baadiyyaa jirraa beeka baadiyyaa yeroo abbaa kiyya iddoo dhaloota achiin isin garsiisu jira. Takka kaniin hin hambifne waamta isin garsiisuuti yeroo keessatti beeytanii laata maal fayyadamnoon warri beeku ni beeka. Ani beeytanii jechuudha. Anamma cimaadhaan laallachuu jira. Ciccimaa hajame jechuudha. Barbaree yaaniin nyaata namarraa tolchiti. Akkas warri baadiyyaa dhalatanii baadiyyaa guddattan gaanii beeytan akkas kunoo kuni keessaa buna ni boqqolloodha maashaa Allah. Maashaa Allah raajaa asiin gaana duubaan kuni buna yaaniin kana buna keessatti ol buna duubaan ammaan isin garsiisuu deemu waan ajaa'ibaa burtukaana yaanii waan kana laala firii ni qaba. Ajaa'ibaa firii qaba. Burtukaana yaaniin hedduu mi'aawa ammaaf qacaleedha. Hedduun cimne jechuudha. Burtukaana yaanii waan kana hedduu mi'aawa akka ajaa'ibaatti. Firiin isaa kana gurguddaa akkanaa kana jechuudha. Hojjetanii mana firiin isaa argaa as keessaas akkanumatti ol jirti laa firiin burtukaanaa jechu akkas inshaallah biyyi tummaa gariis ajaa'iba biyya toltu daawwannaadhaaf bakka keessa dhuftu ijji ta'e raha agartu ijji waan babbareedduu kana arguu feetee arga akkas ana la
kana fakkaata kuni paappaayyaadha. Muuziin kun asumaan jira. Abukaadoonis kunuunala. Abukaadoonis jira. Muuza, paappaayyaa, buna, boqqolloo akkana. Yaa subhaanallah kuni mukkeen egaa baarsaa fi mukkeen mukni abbaan kiyya dhaabe akkuma isin ilaaltanii gartan kanatti eeruu guutuun naannawa jechuudha. Akkamatti kunuula akkuma gartan kanatti asirra gadoo dafatti asirra gadoo jala sanillee akkasuma shirja akkamatti dallaa akka gartee ijaara akkas asirra olos kunuula mukkeen laa gurguddaas gubbatti erguu dandeessan. Mukkeen kun akkana jechuun inshaallah guutuura naannoyne yoo guutuura naannoyne kanumata akkas inshaallah maashaallah irraa ajaa'iba qolloos na burtuqaanas.